ربين خيري وشري هندا قبا قبا ينيوكو تشاكاري تابتي قبا كم تهري أرغتي ميدي والقا قبا ينيوتو ميدا ما غرغاري والقبا كم تكا من ديبي كم تكا مزبا كم تكي يوكاي متا والقا قبا هندا بيك ربين كجيل عبدالدبا ربين خيري وشري هندا قبا قبا ينيوكو Cum madden himan gandoota baadiyaa aanaa shirkaa kanneen akka waajjira Rabbasaam Bidoo Baalaam Heellaa Macaam Heellaa Xareetaam Gallabiyaa Macaam Macarraam Sojjii Saadeem Gallabee Hulul dabalatee kanneen biroo keessatti raafamni hamaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin raawwatamaa jiraachuun maddeen bilbilaan OMN itti himaniitii jiru. Waraanni mootummaa aanaa shirkaa ganda waajjira Rabbasaa keessatti himata waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabdan jedhuun namoota gara 8 qabanii osoo deemaa jiraniin dhukaasa loltoota waraana bilisummaa Oromootii Afrikaa da fakkeenya taana jechi jedhu sun jecha fakkeenya afaanii qofa ta'e maaliif jettanii ona gaafattan sila ummanni karaa nagaatiin akka Jawaarfaa hin qabsoofnu waan kana hin hojjennu namoota biraatiif ammoo warra bosona biraa jiru isin galchina karaa nagaatiin kottaa jedhanii dhaammatan ummanni kunuyyuu furmaata argachuu hin dandeenye haga hidhaa keessa seenanii lubbuu isaanii gaagama ga'ee jechuudha. Ardamo wae arara marsa sadafa kana yeroo adeemsifamu kana ararri kun ummanni kaleessa hiikkate hedduu lubbuu isaanii baay'ee hedduu miidhamanii summiidhaan mootummaa biraa hin miti mootummaa Oromootiin ummata Oromootiin eenyutu cabsa eenyutu miidha silaa oduu beekanii yeroo ummanni Oromoo mataa ol qabatee itti deemu kanaaf amma waraana kana oduu hin hiikkanne isaanis warri bosona jirus waraana isaa hiikkatee bahuu hin danda'u hin hiikkatanii warri ammoo keessa jirullee yookaan ammoo aangoora jirullee waraana walii akka seenaniif hin eeyyamu dubbiin ajaa'iba taati jechuudha. Kanaaf waliigalteen sun parsentii dhibba keessaa parsentii takkatti gadi buuti akka kiyyaatti. Maaliif jennaan waan dabartee irraa barumsa fudhachuuf waan deemaniif manni kun. Walumaa galatti yeroo ammaa kana namoonni kalaalu jirru yeroo baay'ee dhugaadha. Naannoo Wallaggaa keessatti, Arsii Bahaa keessatti. Lixa keessa maaltu jira Finfinneef Adaamaa keessa nageenyi waan jiru nutti fakkaata. No nageenyi hin jiru. Yeroo ammaa kana bajaajiidhaan uummata fuudhanii yeroo ammaa kana makiinaadhaan fuudhanii ilmaan namoota keessattuu biyyoota alaa kanarraa seenan biyya Arabaarraa seeneeti biyya Feeteerraa seene ilmaan yoo argatan ilmaan ukkaamsanii yoo argatan nama guddaa kana nama amata 20 wayi namaas biyyumaan jiru kana fidanii dhaqanii achi ukkaamsanii waggaa dabaree jira jechuudha. Mallaa kennuu hin danda'an. Lammata ammoo warri bosonaallee waan kana jedhanii waan haasamu jira. Ka mootummaati ukkaamsaa jiramoo warra bosonaatti mallaqaaf deemamoo adeemsi isaa maali wanni jedhu hedduu uummata keenyaaf ammallee abjuu ta'eera jechuudha. Abjuu hiikuun hedduu ulfaataa. So kanaaf wanni godhamuu qabu. Uummanni keenya ammallee maaltu nu mala lolanii Oromoo wal cabsee eessa wal fiduu hin danda'u. Akka Filisteemii fi Israa'elii kanatti yoo adda baanii kaleessa waan akkasii uumamte kun malee taate malee. Wanni ammallee sun hin danda'amu waan ta'eef wal cabsuunis hin danda'amu. Ummanni keenya yaaduu kan qabu abbootiin gadaa abbootiin amantii hayyoonni qarreef qeerroon kan godhuu qabu tokko deeggaree tokko dhiisuu duun taane tokkoof iyyee tokko dhiisuu duun taane wanni isaaniif namaaf mala jedhee akka Bilaalitti yaalu sirna siyaasaa kana hanga tokko waan keessa turetu jirallee waan goonetu jirallee ammoo adda wanni ani akka nama tokkootitti wannan dubbachuu fedha. Falli sun hundi eegan jirre taate galuunis eega hin danda'amne taate warri sunis deebee furmaata fiduu eega hin dandeenye taate hin danda'amullee waliigalatti araarri wanni jedhu sun yeroo ammaa kana warrillee waan darbe irraa barateera waan ta'eef waraana hiisisan uummata summii nyaachisan waraana hiikkadhaa seenaa waan isin feete hunda isin hiiku no kanarra waliin gala waraana hidhannee seenaa lubbuu kennaa eenyu yoo isin nagaa gooftan nagaa waliin jiran yoo isin nagaa hin qabne nullee waan goonu hin qabnudha dubbiin kanaaf wanni uummata kanaa fi furmaata jennee ilaallu maali warroonni akka alarraa dubbannullee warri keessaa dubbatullee ummata kanaaf wanni isaan barbaachisu hoo maali yoo jennee lafa kennu ta'e ummata kanaaf wanni barbaachisu nageenya lallabuudha. Gama hundaanuu dhiibbaa godhuudha. Warroota bosona jiran keessallee warroota mootummaa birallee isinis hin deeggarru sillee hin deeggarru nu ummata nagaati naga barbaanna nu ummata bajaaji karaarraa fuudhanii nu ukkaamsu jiran makiinaadhaan karaarraa bakka guutuu keessa Finfinnee keessa bakka hunda keessatti Adaamaa keessatti ukkaamamiinsa jira. So kanaaf wanni nu godhuu qabnu akka ummata ala jiruutitti yoo hiriiras ta'e yoo yaadas ta'e yoo wanta addaallee ka dhiyeessinu taate akka kiyyatti
waan kana nageenya labsuu irratti waliigaltee uumuu irratti ummanni du'aa jiru kun seeraan ala du'aa jira irratti ummata ukkaanfamee deemaa jiru kana takka warroota fedhii isaaniitiif keessa fayyadamuun ta'an tokko ammoo mootummaa ta'u tokko ammoo adda bilisummaa yookaan ammoo ummata bosona jiru ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf hiika isaa argachuu hin dandeenye waan ta'u ummanni keenya gidduu dhumataa jira. Qabsoo kanaaf nageenyi lallabamuun nageenyi labsamuun hiriirri nagaa godhamuun hedduu barbaachisaadha jechuudha. Yoo hiriirri nagaa kun hin adeemsifne mitaati yookaan ammoo ummanni kun bahee abbootiin gadaa abbootiin hundaa ukkaamsaan ni jira. Anoo hin beekaa biyya keessatti baanii mirga ofiitiif lallabachuun hedduu ulfaataadha. Uma fedhes ta'u garuu hanga danda'ameen nagaa lallabuu qofatu fala uummata kanaaf ta'a jedhee yaada akka nama tokkooti. Roobu hedduu nama gaddisiisa kanaaf yaa Oromoo kiyya kaalafaati hanga yoomitti duutanii hanga ati kaleessaati Wallaggaa booyuu turte hanga qalamuu turte hanga mormoo ofilaachuu turan ilmaan Wallaggaa arrallee ijoolleen Arsii ummanni Arsii gati qaalii kaffalaa jira boorillee akkanumaan Harargeetti caa Baaleetti caa Iluutti caa jimmi arra warri nurratti sirbaa jirtu kunis ni argiti waan nun argina abidda nun qammasne kana ni qammastiin kutaan Oromoo biraa jechuudha. Kanaaf osoo abidda kana liqimsiin dura Oromoon kaatee ofirraa qolachuu qabdi fuuldura dhaabbachuu qabdi osoo waraana Oromiyaa keessaa qabdanii aganatti biyya keessan irratti duun garbummaan kana caalu hin jiru garbummaan Minilik sana caalarra arra Oromoon biyya ofirratti dachii ofirratti osoo waraana Oromiyaa keessaa qabdu osoo rasaasa harkaa qabdu ciistee du'aa jirti waraana fuuldura dhaabbattee itti wareegamtee biyya isirratti walaboon biyya isirratti abbaa ta'u hiree ofii murteeffachuu dadhabaa jirti osoo waraana qabdu jechuudha. Kanaaf yaa Oromoo kiyya haalafaati qeerroonis qarreenis haadha Oromoo manni umrii guddaa kana manni irratti gubatu asin qaaliyoomsa jireenyaatiin namni jiraachuu dadhabee jira. Hanga ammaamee mana irratti gubate kana haadha Oromoo kanaaf eenyu ijaara. Ijaaruu caalayyuu bari rashanamuu jirtiyyuu lubbuun jiraachuu dadhabaa jirti bari haati Oromoo. Kakaleessa garbummaa keessatti aanollee keessatti armarratti muramaa ture. Arrallee haati Oromoo Arsii manni irratti gubataa jiran siniin jira Oromoo kiyya galatoomaani. Diinaati kan inni ol rukkute kana yaadadhaa seenaa keessanuuf jalaan xureessinaa waraana bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo waan si godhe tokko hin qabu waraanni bilisummaa Oromoo nuuf jecha baqaa jira nuuf jecha du'aa jira miindaan kaffalamaaf hin jiru addunyaan miindaa kaffalaaf hin jirtu gaaffii Oromoo deebisuu fi ireesaa murteeffachuu fi mirga isaa falmachuu fi bosona keessa seene haati hiyyeessaan du'in jedhee bosona keessa seene gaaffii keessii deebisuu fi barati biyya ambaa keessa jirtaan biyya ambaa keessa taa'aa jira firaashii ho'aarra ijoollee koo guddifataa waa ifaa tolaa keessa taa'ee tanani yoon barbaade deeggaraan jira yoon barbaade rabsaan jira dhiisaa cubbuun sin gaafata waan hin taane dubbatiina waa'ee waraana bilisummaa Oromoo pilis ijoolleen si koomandoon dubbatiina seenaa keessan of jalaan balleessina falmadhaa wallaahi rasaasa tokko isinii binna maqaa rabbii nattaa ta'u cichoomuu qabdu hundaa'uun itti boonuu qabdu wallaahi sin jabeessuu qaban akka Wallaggaa kanatti maaliifi dhaadachuun namoo ekeraattiin dhaadachuu miti jaarsa baayitiin dhaadadhaa gootichaan akkasitti saraasee bar eessa keessattidha kan raafame meerre Harargeenis Walloonis hunduu kutaan hunduu qabsaa'aa jira maaliif achi keessatti akkasin taane sababii waraanni bilisummaa Oromoo kokkee qabee kokkee ishee qabee asitti ishee jeteef in jabaate kan jabaateef yoo ati jabaatte diinasitti baay'ata Oromoo yoo ati jabaatte diinasi sodaata in sodaatamtan jabaattaniiti jabina keessan kana immoo dhuftanii diinatti sababii waraana bilisummaa Oromootiin jettanii akka mucaa ammaa kana yoo jettan seenaa keessan of jalaa xureessitu. Sinigalee jira seenaa keessan kaleessaa sarraas hin xureessina jabaadhaa jaarsa baay'idhaaf rasaasa bitaa maal dhabde jedhaani goota koo jedhaani itti dhaadadhaa wallaahi ittiin dhaadadhaa akkasitti qooma keessan dhiiba alhamdulillah jedhaa. Sinigalee jira nuti guyyaa tokkotti nama 11 dhabne boleessu wallaahi hawaasa Wallaggaa ta'ee hanga nama 7-8tti nawwaalee jiru amma qaarabbii nattaa ta'u nama 11 nawwaalee Oromoo wallaahi nama 11 Wallagga ba'aa keessatti nawwaalee naannoo giddaa ayyaanaatti. Maatii koo namni naa kenniif miti hin dubbadhu waraana koo hin dubbadhu naaf du'aa jira anaaf morma laate ka sana yaadadhaa beekaa morma naa laate morma naa laate maala hodhuman maal taare dhumuuf hin dhadhadhee bar falmadhee yoon du'e seenaa qaba garuu osoo hin falmatii yoo duute seenaa badaa qabda rabbi birattirree kan jannata galtu yoo lafa kee irratti falmattedha yoo callistee duute osoo hattuu osoo buttuu osoo kadhattuu yoo duute seenaan qabdu.
arragaru osoo falmatu jaalsabaayii yoo wareegame rabbiin amma inshallah bismillah diinni isaa wareegamu jannata gala falmataa jira. Sinigar gaaffii keenya nu gaafataa jira. Kanaaf itti boonuu qabdu jabaatanii jennaani waraanni bilisummaa Oromoo. Namni gisee takka baay'eedhaan dalagaa qaba. Reefu dhufte obsi. Waraanni bilisummaa Oromoo babal'atee jennaani. Gaafati jabaattu diinni garanaas garasiisitti jabaata. Kanaaf immoo rasaasa bitaa fi jaalsabaayidhaaf.